Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftoota FB ifama guyyaa asirratti mul'adhe keetan tunaan mijeetiin isin jalaa ba'e amma akkam jirtu taammiruu nagaash jirta taammiruu akkam gurbaa ilmoo biyya koo fayyaa keessanii isin jedha akkamii naguma qabdu ilmaan Oromoo hundi keessan qaqqaaliin bakka jirtanitti nagaan kiyyaa isin haa qaqqabu. Gadi dhiyaadhaa meeme daqiiqaa xiqqoon qaba. Kanaafuu daqiiqaa xiqqoo kana keessa waan waliin haasa'uu barbaannu sila yeroo nan deemaan ture yeroon deemaa dubbadhu namoonni tokko tokko maaliif sirriitti hin dubbanne maaliif yookaan rommii tanaan jedhaa turan garuu ani rommuu dhugaan qaba. Fuula laayivii kana irratti bahee takka yeroo hundallee dubbadhee hin beeku. Kanaafuu yeroo jalqabaa koo waan ta'eefis immoo natti dheekkamuu hin qabdannu isiniin jedha. Dogoggora kiyya naa sirreessuudha kan isin yaaluu qabdannu isiniin jedha. Haa ta'u malee mata dureen yaada kiyyaa waa'ee Oromootiif Oromiyaa irratti waan tokko tokko dubbachuu yoon barbaadaan isiniin jedha. Ismaartoo kottume akkami warra Ingilaand innaa waan akkasiiti dhiyaadha akkasii amma sadarkaa tokkoffaatti wanti nuti haala biyya keenya keessa jiru jijjiirama hamma jiru kana itti gammaduu qabnu waan danuutu ifa jira garuu immoo waan danuu jiru kana dhugaa jiru kan mormuudhaaf fuula Oromootaa uffatanii jechuudha. Oromoo fakkaatanii Oromoodhaaf dhaabbachuudhaaf fakkaatanii kan jijjiirama arganne kana ijoolleen qeerroon kumaatamni meeqa irratti dhumte kana bakka gatii dhabsiisuudhaaf yaalan hedduutu jiru. Mootummaa keenya yookaan mootummaa jijjiiramaa amma jiru kana jechuudha kan mormuudhaaf yaada adda addaa kakaasanu gosa aasaa maqaa adda addaa itti baasanu nama hedduutu asirratti mul'atu. Namoonni kun Oromummaadhuma jiraayyuu akka kiyyatti ani fuula Oromoo uffatanii Oromoo fakkaatanii as bahanii dubbataa jiru malee Oromoodha jedhee ani namoota kana yaadu. Maaliif Oromoon amma yeroo kana keessatti guutummaa gifummaatti yookaan bilisummaadhaaf gaaffii Oromoo deebi'eera jechuufitu hin tahin gaaffiin Oromoo tokkoon deebi'a malee gaaffiin waggaa 150 ol nu gaafataa turre jechuudha. Ammata tokko keessatti yookaan deebi'ee dhuma jechuun kuni gowwummaadha malee waan dhugaarraa fagaateedha. Kanaaf mootummaa keenya hamma jiru mootummaa keenya warqee qaqqaaleewwan qaqalloo kana waliin taanee gaaffii qabnu gaaffii qeerroon irratti dhumte abbaa biyyummaa keenya Finfinnee handhuura Oromiyaa ta'uusii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu irratti keessaan akka hojjetamaa jiru hundumti keessanuu hin beekna. Fooyyiis immoo akka inni qabu agartaniittu. Tokkoffaadhaan mootummaan kabajamoon pirezidaantii itti aanaan pirezidaantii naannoo kabajamoon pirezidaantii jechuudha naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Kaleessa yookaan labsii godhaniin irratti jechuudha. Akka sadarkaa tokkoffaatti waan waggaa 100 dura ture Irreecha magaalaa Finfinnee keessatti akka kabajamuuf murteessanii jiru. Kun tokko aadaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dirqamaan utuu finxaaleeyyoonni hin jaallatiin utuu jarri maraatanuu jechuudha. Kun akka ta'uudhaaf irratti hojjetamee xumuramee gadi baheera. Kun sadarkaa tokkoffaadha. Kun isa tokko deebii Oromoo deebi'aa jiru keessaa isa tokko waan ta'eef kana irratti gammaduu qabnan jedha. Yaada kana irratti namoonni yookaan bilchinaan waan gaarii dubbachuudhaaf jettan as dhiyaadhaa irratti dubbanna. Waa'ee muummicha keenyaas immoo namoonni adda addaa irratti yookaan maqaa addaa baasuudhaan waan danuu hojii inni hojjetaa jiru hojii isaan hojjetaa jiran
gatii dhabsiisuudhaaf kan yaalanu jechuudha. Maaliif namni ija qabu tokko gatii dhabsiisuus hin danda'u, haa ta'u malee gatii dhabsiisuudhaaf kan yaalaa jiran hedduu waan jiranuuf kana kun immoo waan fudhatama hin qabneef waan uummanni Oromoo gurraanis ijaanis argaa jiru biyyi bilisummaa yookaan hanga tokko argatee jechuudha. Fooyya'ee hafuura baafatee kan jiraataa jirudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti jechuudha mootummaan nama reebuu, qeensa namarraa buqqisuu, nama hidhuu, nama ajjeesuu dhiisee jennaan uummatumti warreen yookaan faayidaanii fi hanni karaan kontirbaandii irraa cufame akka naannoon keenya biyyi keenya hin tasgabboofneef jala jalaan uummata walitti buusanii akka nageenyi hin argamneef akka mootummaan kun dadhabina qabu fakkeessanii kan dhiyeessaa jiran mootummaan yookaan mirgaa fi dimokiraasii biyya barsiisuudhaaf akka addunyaatti fudhatama argate kana gatii dhabsiisuudhaaf warra yaalaa jiran kanarratti hanga dandeettii keenyaatiif hanga beekumsa keenyaatiin cinaa dhaabbannee warreen gogaa Oromoo uffatanii Oromoo fakkaatanii achi as ba'anii waan hin taane marii keenya irratti dura bu'oota kan keenya warra ammaa kana jechuudha. Waan arganne kana nurkaa dhabamsiisuudhaaf nu jalaa dhabamsiisuudhaaf warreen irratti hojjetan kana jechuudha. Warreen faayidaa nu malee yookaan shufeerrii nu malee jedhanii shufeera taanee yoo nuti hoofnee deemne malee beekaanis ta'ee beektotiin Oromoo dura bu'anii kan biroo hojjechuu hin danda'an nu malee warra jedhan kana gatii dhabsiisuun barbaachisaadhaan jedha. Nu maleen immoo waan tokko wanti ta'u hin jiru. Beekumsaaf gahumsa kan biyya bulchuu danda'uuf kan biyyaaf ta'u jechuudha. Maal jettu kanarratti dubbadhaa. Dubbadhaa meemee ijoollee Oromiyaa maal jettu. Mee muummicha keenya Xaqilaay Ministeerii leenca keenya warri jaallattanu as ba'aa dubbadhaa. Warreen yaada hajaatiif mataa hajaa keessaa qaban kanarratti maal jettuun isiniin jedha. Deddeebi'aa malee eessa dhattu isiniin taane mee kottaami. Galatooma homaa miti kanaafuu jennaan yaada qabdan warreen waan yaada gaarii qabattanii dubbachuudhaaf barbaadanu sagantaa waliif qabachuudhaan yaada gaarii waan irratti dubbachuudhaafis karoorfannee jiru waan irrattis immoo haasa'uudhaafis amma beekumsa qabnuunis ta'ee dandeettii qabnuun waliin dubbachuudhaaf warri fedhii qabdanuu galatoomaan isin jedha. Dogongora kiyyaas immoo na of galchaa na sirreeffachuu akkasiin na sirreeffattan isin hawwaa. Kanaafuu jennaan galamee ismaartu maali maa kottuu malee maali yaada eessa jirtaati yaa akkasii. Kanaafuu galatoomaan isiniin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo biraa bal'inaan walitti deebina. Amma hundumti keessan iyyuu nagaan naa jiraadha. Biyyi keenyas nagaa haa ta'u. Mootummaa keenya mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa Dr. Abiy Ahmed keessattuu ija warqee keenya ija Oromoo kan ta'e leenca kan ta'e waliin rabbiin nuuf haa jiraatu. Isinis simmoo naaf jiraadha, naaf dagaagaa, naaf lalisaa. Ija nagaan walitti haa deebinuun jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa jiraadha. Galatooma. Halkan gaarii.